Ashamarka fuudhee jira jirtu ilmaan Oromoo kan jirtan nagaa fayyaadha baga jiraatte anis nagaan qaba. Seenaa mee kootaan asirraa gorsum eenyutu yeroo dheeraa jechaa turtanii ijoolleen warri keessa beekan biyya san irraa banaan immoo daddafanii gaa dubbatanii duraanis haala baay'ee ture wanti usamee fi ani daqiiquma gabaabaa tokkoof waan jiru dhugaa jirtu sinii meetiin ba'a. Maaliif gara messenjera khiyaatiin baay'ee natti barreeffamaa ture yeroo sanis nu jeeqaan burjaajessaa turte ammoo maali jaanii namni baay'ee natti barreessan gara Nasraa Gursumiini cumanii dhiifama naaf godha. Ani immoo biyya Masrii tayyaamtu sanirraa bee biyya nama nyaattu biyya nama qoqqortu biyya dhiiga namaa facaastee cubbuu namarra keessu san keessaa Rabbiin nagaa na baasee akkanatti keessatti du'uuf waan hedduun irratti dalaganii turanii namni narratti hojjetanii immoo Nasraanii diyaaspoora irraa maallaqa barbaaduuf akkasitti malee hin tumamne namni jees jira kun carraa biyya alaatti barbaadachuudhaaf akkana jette malee Nasraan hin tumamne namni jees jira. Namni immoo ispoonsara Kanaadaa irraa akka biyya alaa baatuuf kana goote malee Nasraan hin tumamne jennee ajandaa sii balleessina jaanii warri na tume warri na manatti bitee ana na tume gurubbii jaarratanii waan baay'ee hojjetan eenyuum namni kun yoo jettan isiniif ibsa seenaa walii dabarsaa daqiiqaa 15 qofaan qabaa Oromooti isin jaalladhaa isin kabajaa naaf galatoomaa. Nasraan biyya Awurooppaa jirti Awurooppaa Jarmal jirti Nasraa teessan nagaan Jarmal dhuftee jirti akkasitti beeka eessa dhayxee biyya kam dhayxe jettanii namni baay'een na gaafachaa jirtan keessumaan baane ganaa hoteelaan jira hin qorraa kun wakkanan jijjira akkasitti baga gammaddan warri naa boochan warri naa yaaddan warri hanga arraa dhimma kiyya lafan kaayin hedduudha. As keessatti yoo dubbatte deebi'anii si ajjeesan naan jaan hin dubbatin yookaan biyya kanarraa kan baane firmaa harka kee quba kurna sirraa fuussanii ishaaraa harkaa sirraa fuudhanii biyya Masrii keessaa akkaatiin baane waan si godhaniif laalaa kee baadhadhu obsi jaanii gaafasan dhiini kiyya akkasitti hafee anis obsee arragee jira. Mubaarik Tasammaa fi Ahmad Cirullee Baalee yookaan Baalee biyya gootaa aktivistoonni keenya namoonni baay'een quba qaban anumaaf jaanii namni hundi usan yeroo sanii namni baay'een keessaan na gaafataa kan turan kun dhiisii akkuma jettitti jaa kun dubbadhochaa ture ammoo wanni irra caalaa ta'e lubbuun ta'e alaafinnatan qabdu akkuma irratti tumamte dhiini kee dhangala'ee kun kijiba yetti jiru kun immoo carraattiin barbaadatuuf akkana yetti siin jiru dhiini kan kee lafatti hafa lubbuu ta'e dhabuurra dhiini kee dhangala'ee obsii guyyaan ni dhufaanaan janiti hayyoonni fi namoonni keessa beekan afaan koona qabanii usee malee annama saba kiyyatti kijibuu miti nama dhugaa sabaa dhoysuu miti nama saba kiyyaafin dubbadha osoo hin jiru dantaa dhuunfaa jala deemuu miti. Oromootiya ani biyya alaa kana eenyuyyuu nan finne carraa UNHCR'n hin dhufe ummarraayitii yookaan warra mirga dhala namaatii dhaabbateetu biyya kana nan fide intervii biyya alaa nama baaftu kan jaansan bara 2019 ji'a torba keessaan godhee filaayitii yaatu arranaaf bee malee ani waraqaa boqottummaa kan hin fudhadhe bara 2018 keessa carraas barbaaduuf miti ispoonsaras Kanaadaa irraa barbaaduuf miti uummata Oromoo irraas maallaqa barbaaduuf miti warri maqaana balleessan lafa jira isiniifin tarreessa sagalee ragaan harkaa qaba isiniin dhageessisa waliif dabarsaa akka uummanni kiyya naa roora'aanaa yaaddaawaanaa booyaa ture san bira sagaleen kun naa geessu adara isiniin jaaladhaa warri seentan kun naa dabarsaa galatoomaa Nasraan kijibduudha Nasraan farriftuudha Nasraan jaanii maqaa meeqan irratti baasanii ani biyya baqaa keessaa firan qabu obboleessan qabu haadhan qabu rabbi malee achittiin obsee kan itti natuman mana kiyya fuula dura manaan ani galu hulaa irratti na eeggatanii yeroo baay'ee na doorsisaa turan natti bilbilanii manatti na seenanii suuraa Jawaar Mahammad akkamitti mana fannifatta suuraan Jawaar Mahammad maali Jawaar eenyu Baqqalaanoo eenyu akkamitti mana fannifatta ji'a nama halkan sa'a 8tti natti seenee baquuna qabeena rarraasee kajaartiin narraa baastee jira warra yeroo baay'ee dawwaleen na asfaraarraa tureetu jira tuffachaan ture kan manatti natti seene sanii fi nama biraa intala dhalaati namni akkas rakkoo akkas geessu narraan gahee galatoomaati mee seenaa xiqqoorraan dhaabbadha
والبران كجيسن وان بربادو فيه ورا بارتي برسكنا ديغران توكسنا غودي ورا بارتي برسكنا تراكسنا غودي بارتي برسكنا رايله ورا كشلبوتا ورا تكيمين كامني وخا ورا بوان كامني ورا سبا خنا فيله وانت كهنغوني ورا ما برسكنا سني فيله وانت كنغوني ورا أسبه نمته أكل إيرات هندوبنة سني وري نجلافة شوف وخاني مو دبين بك سوشيال ميديا راسا ما ترتي سني متي سني قاله يرو سني نمو بايت ومكان بدا توري أنا شوبو ورمون صداقة حكا ورمون في الرأيقة إنو لين شوبسو أمان كان رفيف لغا سبونتو تورمو ميكا خبر دي مكان بدي وصو غنتونو جراني وصو وري دتشي شيتا خيسة تشيسان وري خفو شاركا خيسة تشيساني نما ميداني مكان غوتوتا في حيو وخان سبونتوتا سبو سانيتي مكان ساني بدوسان اني إيفا قولتين دوبتا ربين حق الراخ الرباني لغان سنجور مخيا لبوتي يا صداقتي نسي والله يرو سنتي سلاقبيني سنيهما نما نفران ايجنيتو ركو كسفكاتو نران جهه اني فرانك ابو نرتي والجارني قربي ججبدو جارنيتي حتى وربي علاتي اكا نصراني كجبدي وخامالك فكنا يتي وخا سبونسرا فكنا يتجاني قربي جارني مينيسوتا تهمني كندا تهمني بكميك تهمني مكاخي ينياتشو اف نموني نخبجان كان بكا قداناك ابن هندينو نموتا اجبت الرا جتشوتا كان جوتو نطلو في نصرا مالك افكس جتمالي هنتو ممني نصران سبونسرا بربادو أكس جتمالي هنتومم نجاني دوغما نصرا أتي أكس أمني سيرورا أتي مالك أفي سبونسرا فأكس جتمو دوغما ركون سرقيس جي نما نخبج نما وقاميك خبجالك أمنور كان نقافة تجر قالوا نمنس النقافة تونسا بايي توكو نقامة تشيسي بايي نتطولي بيا على UNHCR نمنين بين هنجرو كانين يوندو دو إمالي جراد بيالا سن باهو بركو ملا ما فكرو ساقل سينارتين فرميان كورونا رفي أسين نجيه مالي سنغالي أورمو أن إمان أورمو ماكي ياف أول بيه سوشال ميديا رتي دوبات رتين كركون سنر رجيسيان ركون براتك كنجرت شرا إثيوبيا راكي إثيوبيا تجارمي إجبت رفيتو نصرا قرسومي لبو يسي غلافة شورافكي أن إنيو تعاليتي ميتي أن إنيو جهتي ميتي أن إنيو را لبونتي يكالي ميتي لبونتي يسبخي يافيو باتي أن باينا تطولا إتنغ أمدرس ما سبب نسا لبون غافت ألتي دوتي غافت ألتي لبون دوتي أكان دو أمبير غارو سينا بدو دافي غارا خنا فجده هندو إمالي أني غافان دو بدوس وانين سبخي يافتكا واقود اجي افكي مدين بيخو لكا دينا خياري فتشيسو دانغا برو كتيتين أني ركوبسي باين إثيوبيا را إجبت تكفلامي نصرا لبو غلافة شورافكي حملين التوري إنوما سيلان دوين الرقم مدى لبون حفوكي يرى سيلان أرمو ما خياف لبون أرنا الراباتي باين التولا يرو سانيتي جوجو إيغان أو جسن جلا بهن لبون كمي ويتوس أمانينا قراني أبسوس أكان أبسو نموني هدون نغورساني تسقبايا مالي يرو سانيتي سنتني جرتاني نما كما في بافر رجرتاني ورموتيا أجي فدا دمين أني رتي ميدمه سنتين أسباسا دم هنجاسا أحمد إبراهيمي تو كشلب بكارو خيسان التجارة ورا برتكنا إثيوبيا ورا هنجاسا ديجراني يو كان مو سجل إنسان سنايم تواني دوبر دوبك
متي أما ومن متي في قلة namni sun dogon gorsiisin namni sabboonummaa fi maalummaa oromummaa maali waa'ee dhimma rakkoo oromoo irraan beene sun dogon gorsiisin hayyee boonaa bilii kana baatee hin danda'u jannaleessa amma ani nama wajjin deemu tura yaa kanaatu nu wajjin jira waan akkanaa dhiisi amma hin dhiisi وين بتنفع ما بتاعي ما بتاعي ولا بتاعي يخطوا على جوك ستي بكبيتنا نسا بكم ديواي على سنجاني أكل سنجان كمان شيرا بيراني خطوا نجابة بكانة كيف يما وين بتجدرا ما شيركوا بالبادة نسا أجين كواكم شوارع كوسكتارون كواني أنا سأقول فلا بس عايزة جوكاي. أحلولات نعرفها لا أيوه سالسة يانو. أكاد بلده كتير نجا كتير أكيد كتير. أنا مبارا ما أفعله في كده. يعني بلده كتير تجمع نسرة. بلده كتير نجا كتير أنتي بس بيجي. amma laali oromootiya eega dubbiin guddattee bilbilinatti baay'atee amma asfaraarraanatti baay'isanii dubbiin tun jabaattee jee sagalee hanqa kana waraabe malee silaan akkasitti wanni kun rakkoon tun kunis nama biraati. Sagaleen tuni ani eega dubbiin jajjabaatteen xiqqoo waraabadee sirkii irra cufee maallaqa masriidhaa fi amaaraa kannaniiti na tuman. Ijoolleen na tumte tuni mucoon takka na tumsiste takka hayaatee jaanti. Hayaateen immoo araba natti bittee mucaan tokko neestaa jaamaa ijoollee hangaasaa wajjiniin walitti hedduu dhiyaatanii inni ijoollee amaaraa bakka jiranirraa barbaadeeti natti fidanii yeroon ani mana kiyyarraa bahee dukkaana dhaqu bawwaaba yookaan immoo zabanyaa hulaa eeguun yeroo nasraan baatu yeroo nasraan seentu nu himi ja'aniini gurbaa hulaa eeguun wal qaxxaranii walitti dhaammatanii gurbaan nakataattalee zabanyaan hulaa eegu jechuudha yeroon ani bahee seenu gurbaan nakataattalee melikata baatee afraffaa keessa gaafa nan sirba gadhiisu sanii nasraan baatee jirti je'ee itti hime. Dubbii tana adda baafachuun dadhabe warra isaan ibsanii gurubbii keessa naqan gurubbii waatsaappii tan ijoollee biyya alaa Ameerikaa fi Kanaadaa fi Awurooppaa jiraniin itti maqaana balleessuudhaaf itti qopheeffatan nama keenya jaanii isaan keessa naqaniitu keessaa bahee dubbii tana akkaanan sirriitti adda baafadhu naa godhe maaliif ni wacan malee wanta kanan godhan jetin tuffachaa ture. Isaan amaaraaf maallaqa kannanii masriif maallaqa kannanii gurbaa hulaa eeguuf maallaqa kannanii yeroo nasraan baatu yeroo nasraan seentu nutti himi jaanii telefoona irraa fudhatanii telefoona takka hayaatee lukkuu jaanti takka ayyaantuu abdurassaaq jaanti dirree dhawaate dhalachuu jaanti ni jira hayaatee lukkuu jaanti ani abbaa isii hin beeku dirree dhawaati warra daggaa fi hangaasaa Ahmad Ibrahimi indalagatan warra wanta ka bu'aa hin qabne warra wamanee wajjin shariikaati warra durriyyee wajjin shariikaati wanta ka faayidaa nama qabu miti silaa nama bu'aa hin qabnetu namatti taphata isiin waan goote hayaateen isiitu nasraan hangaasaa arrabsitee janneeti gurubbii jaarranna ijoolleen hundi warri kaayiroo keessa jiran akka nasraa irratti duultan karaa kanarrallee yoo deemte akka hin dabarsine nasraa jaaniiti akka gandaatti akka shanyiitti narratti wal jaalanii amma waan dubbatan dhabanii biltiqinnaa hangaasaan ala jetteeti hangaasaa arrabsite
hangasa yoo alate maal si galchee dhimma isaa dubbatta jani sababa hangasa Ahmad Ibrahimitti dubbiina barbaadani hanga lubbuuna baasan giyanii jechuudha hangasaan nama kabalchisa hayaateen nama shiita tokko malee kopheen uffanne beeku wallahi nama saniitu waa nama godhee akkas jee takkaafirraan dheyne hayaatee lukkuu jaamti zolee dirree dhawaatii achittiin dhaladhee jettii hin beeku hangam takka dhugaa ammoo ijoollee biyya biraattu nasraa miidhe janii yeroo san namni keenya ijoolleen teenya hedduun lolaa turte maaliif waan quma hin qabneef akkas jaanii turanii ani nama hunda keessan isiniin galatoonfadha garuu dhugaan jirtu ani kanin tumameef sababa paartii bilisiqinnaa qeeyxee hangasa xiqqeessite ati maaliif waan akkanaa goota ati duu qabda jechuudhaan narratti wal jaaranii masriidhaaf maallaa kennanii yoo namni dubbate masriitu nasraa tumee jannaa jaanii gurbaa zabanyaa eegu sanarra dubbii deebisna janii isaaf maallaqa kennanii gurbaa sanillee zabanyummaa sanirraa jijjiiranii eegaan an tumamee achirraa deemee dubbiin jabaatte gurbaa bakka biraatti galchanii gurbaa dho'isan booda ni kijibdi masrii tumee ja'anii gurubbii jaarratanii namni hundinuu dubbachaa ture aniisaa nuuree takkarraa firri du'ee minisootaarraa namni sabboonaan wayii tokko achirraa ka'ee dhufee taasiyaa Ijipti keessa walit galanii achi dhaqanii isii sanitti himanii akka isiin dhugoonfattu godhanii inta sabboontuun teenya sanillee nama hedduu kabajaa walit qabnuuni ani waliin agarree namni deemee kara ijoollee minisootaa faarratti illee dubbatee himee isiillee dhugaatti godhan isaanii ammallee manguddoo dubbisan keessa quba qabduu jira kaniin ragaa yoo barbaadan amma bilbilee isin dhiyeessuu danda'u jechuudha yaa Oromootiyyaa wanni jiru kana alagaa keessaan natumanii maqaa kiyyana balleessanii an dhugumatti rakkoon sanarra geesse sodaadhee hin dhusne ummanni na gorsinaan callisee dhugaan jirtu kana galatooma ani community Kanaadaallee niin galatoonfadha kanuma isaan akkas jaansan ispoonsara naa godhanii jiranii nasra barreessi ergaddu ispoonsara siif goona biyya san keessaa si baasnaa janii Oromoon Kanaadaa jirtu ispoonsara naa erganii jiran hedduu takka galatooma ulfaadhaa Oromoon Kanaadaa jirtan ani carraa UNHCRtiin biyya alaa deeme akka keessaniin Kanaadaa nageessanii jirtan isinilleeni galatooma Oromoon Kanaadaa jirtan hunda isinin jaaladha Oromoon Minisootaa jirtanis hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja kan hangaanan Ijiptii keessa jiru lubbuu tiyyana eegaa ture Oromoon Minisootaa jirtu hedduun isin galateeffadha kabaja guddaan isinii qaba galatooma hundi keessanii dhugaan jirtu kana ijoolleen teenya aktiivistoonni hundi quba qabanii Ahmad Cululee Baalee Aslii Muhammad Reedii Adam Mubaarak Musammaa ijoolleen hundi quba qabdi lubbuu tiyya eeguuf hanga arraa callisan maaliifi waan achi keessatti narratti xaxamaa jiru guutuu quba qaban rakkoo biraatti takkaa miti ani biyya Ijiptii keessatti guyyaa tokko gammadee akka namaatti sargii dhaqee hin beekan guyyaa tokko gammadee akka namaatti intala dhalaa takka dhaltee ta guyyaa 40 ba'uu deemtu uffaddan dhaqee hin beekani namta karagaanati maaliif narratti wal jaaranii akkana bakka takka hin seenne halkanii guyyaa osoo kana eeggataniitiin ani biyya Kaayiroo keessaa bee Kaayiroo keessatti takkaa ani mataa ol qabadeen deemu warri gaafa san ajandaana godhatee dubbachaa oole warra ijaanan arkin kan gurraan na dhagee qofaatu ajandaana godhachaa ture ani maaliif halkaniin tumamee nama na tumeefi masrii na dirmatte malee namta akka rabbii tokkichaan na argaa namta akka namni ijaan na arkin jiru wallahi billahi wasum namni ijaan na arkin jiru garuu warri na tume fooqii san gubbaa gala na gubbaa eegaanan tumamee karaarratti kufee masrii lafarraa na ol kaaftee dhiiganarraa dhiqan booda haadha dhiiraa takka naggat ergamu Fooziyaa jedhamti yookaan Laalii jedhamti gabbuyi akka taate Laali jaaniini eega ummanni dhiiganarraa haqee karaarraa na sharroosanii mana saabunatti gurguran keessa na ol na ixee masrii warri nan beene halkan walakkaa halkan akka Itoophiyaatti sa'a 6 na ol naqan booda gabbuutee dullattiin san ijaan na laaltee deemtee isaanittiin dhawamtee jirti masrii olii qaqqabu jireetteeni namta kanatti gabbu'ee ijaan na laalle jechuudha ijaan namni nasraa ijaan agarreeti dubbiin san kijiba jee hundina cubbise eega warra na tumsiise warra na kataatalu jiruutii fi warra na tume namni tokko namni nagayaa na agarre wanti
amma ijoolleen aktiivistiidha jedhanii Nasraa namuun tumne beekaa akkas jetti namni tumame hin jiru warri jedhu isaanuma warra gurubbii ijaarrate adeeroo Aadam jedhanii jira. Adeeroo Aadam yoo dhageeffachuu jiraatti namaan ani hedduu kabaju nama ani hedduu jaaladhu namaan ani yoon du'ellee narratti du'a jee ani eeggadhu fa isa faana irratti godhan silkiin bilbilee inni gaafate kijiba jetti jaaniin osoo dawwalee ana nan gaafatin online bahee dubbate osoo dawwalee ana nan gaafatin hinda idea takka micoo takka ijoollee warra gursumii isiilleen direedhaatti guddatte Minnesota jirti anaatu wal barsiiseeni isin dawwalee Nasraani kijibdii masriitu mee jaanii jeen ammoo isaan isaaf barcaa bitanii gurubbii san keessa galchuudhaaf dhageettii qabajanii nama guddaadha jaanii akka inni maqaa kiyya balleessu akka diinni kiyya kun badu waa hedduu hojjetanii innilleen akkasitti dogongoree adeeroo Aadam achi keessa jirta dhiiga kiyya si awwaaltan jenne ani waan taane garuu ani in booyulle Hindune ani silaan du'e jechuudha biyya Egypt keessatti Nasraa Gursum inni si dhiiga sareete hafa silaan wanni akka qabaanaa jestellee wanta karakkoon qabu hundaafuu tarabbii caalaa waan rabbiin jee malee hin taatu an hunda irra dabre maqaa badaas fudhadhe xiqqinaas fudhadhe arrabaas fudhadhe dhulee kiyyaas fudhadhe komii namaa hundaas fudhadhe ittiin boona dhugaan jirtu kana Oromoo dhugaan jirtu kan sagaleen amma isin dhageessise eega dubbiin najjabaatte tasuma waraabe malee akkana dhufa jee waraabne garuu kun ragaa kooti baga jiraatte ayyaantu Abdurazzaq tan dhiyootana guyyaa torba durallee na haddadaa jirtu Nesta mucaa jamu abbaasaa hin beekwane Nesta jama jaartiin isaa Yamaniidha inni ilma Oromooti suuraan Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa gidaara kheerraa maal gooti akka qabee baquna rarraaseessa Suuraa isaanii isiniif hin maxxansa. Takka takkaan suuraa isaanii hunda isiniif hin maxxansa. Wanni narra ga'e kana galatooma ulfaadha. Yeroo gaarii qabaadha. Yeroo biraa walitti deebina. Ani ammoo bakka xiqqoo takka taa'ee isin dubbisu jira. Hoteela keessa ganaa bakka qubansiisa kiyyaa hin dheenye Oromoo ta'uu isin jaalladha. Hunda keessan galatooma. Namni baay'ee nu godhechaa jirtanii eenyume? Okay. Amadisha shani bakar ware. Sigod ejra. Okay, kabad me. Invite. Galatoma invite yani qabu dandeenye nama hedduu ergachaa jirti gara nama 30 maali invite isin deebisuu dandeenye yani wanni jiru kana akkas dhugaan qalatti malee hin cittu intaltis jaartiin isaa ta Yamanii san qaanfadhu jettee hancoo fuularra tuftee gabbaaste manarra isin Yamaniidha inni moo Oromoodha beekadha Sinigale kursi nama jala qabu maarree minaamin kana dhiphina sammuudha ani arras nu manja borus nu manja gandummatti hin amanu shanyummatti hin amanu ani Oromummaan toona baqiidhaan abbaa kiyya kana dhale shanyummatti irraa hin muradhaan na dhale haa galatoomu na guddise inni waan na guddiseef qaba ani immoo eenyummaa koo dursuun qaba waa hunda dura gandaa fi miti namoonni hedduun dhukkuba gandaa kanaaf gaggabuun hafuu qaba paartii diina Oromoo tahaccee nyaatteef lubbuu biraa baasuun kun dhaabbatuu qaba anarrallee hamtu takkan jawni kuni dogongoraa ummanni keenya warri Egypt Cairo keessa jirtan if eeggannaa godha Oromummaa keessan dursa ani Cairo keessa warreen hedduu kabajuus ni jira warreen bakka guddaa qabuufis ni jira warri sabboonummaa guutuu qabu kana as bahee social media irratti hin dubbanne nama baay'eetu jira gantuuleen media irratti as baatee hin dubbanne
warri dhokottee nama nyaachuu fi nama nyaachisuu qophooytes baay'eetu jira hedduu ifeega keessattuu Aslii Muhammad wallahi la'azim Asliin anaaf obboleessa kiyya obboleessa akka Maammayyaas keenyaatti ilaala akka Muhammad Yahyaatti ilaala Aslii jechuun Asliin nama onneerraa waa'ee Oromoo dubbatu Asliin nama fuulatti hin deemne Asliin nama sodaata akkas hin qabne Asliin nama dhugaa sobaatis hin dhoosine Asliin nama na arkaadhaafis hin dubbanne dhugaa Rabbii Aslii ifeegi Rabbis yaa eegu kaaroo keessa onneerraa ka'ee namni cichee if darbee if keessaa bahee akkasirrarree waa'ee Oromoo dubbatu mucaa kana kan if yeroo dubbatu if hin dhaadu kana naa godhaa kanan jiru Oromummaa qofaaf Asliin nama bahar jirus kan barraa jiru ka biyya jiru ka biyya baqaa jiru ka biyya alaa jiru ka biyya Arabaa jiru ka biyya Somaalee jiru hunda if keessaa bahee sirritti namni rarra'ee dubbatu tokkoffaan Asliidha Mubaarak faanis jiranii reedii faanis jiranii joolleen sabboonoonni kuni isini ciisaa bulamaa hin jiru if eeggannaa godhaa sirritti hordofaa isin jaadha manguddoon teenyaas jirti gaggaarii fi qaqqaalii warri sabboonummaa qabu akkasuma haawwan keenyaas kaayiroo keessanii jiranii kashlabboonnis jira Oromootiyya addaan baha wal qoradhaa firraa wal adda baasaati eenyuhu taanaan namni Ijiptii keessa jirtan ilmaan Oromoo hundi isinin jaaladha biyya baqaa keessaa Rabbiin isin haa baasu du'aayin isinii godhaa wal gorsaa wal eeggadhaa walii tumsaa wal bira dhaabbadhaa walirratti hin duurinaa walii hin tubsiisinaa yoo tokko tumame walitti hin gammadinaa yoo tokko arranfame walitti hin gammadinaa waliif dubbadhaa biyya baqaa jirtan irkoo waliif taha gaacheena waliif taha dagalee wal baasaa Oromooti adaraa Oromummaadha wanta kanun gootu sharrummaan wal arrabsuun wal xiqqeessuun wal dhaggeeffachuun walirratti duuluun bu'aa takka hin qabu kan ufaffacaase kana ka baqattummaa barabaraa nurratti maxxanse kana ka gabrummaa barabaraa nurratti maxxanse kana jabaadhaa wal jabeeffadhaa galatoomaa kannatumes isinin jaaladha kan arrabsees isinin jaaladha kan dhugaa kiyya dhoysees isinin jaaladha maaliif Oromoo waan taataniif eessaas isin geessuu hin danda'u eessaas isinirraa dhaquu hin danda'u hunduma keessan isinin jaaladha galatoomaa yeroo gaarii qabaadha Oromoo addunyaa kanarra jirtu hunda isinin jaaladha Oromoo ko jibbaa ummata kanaatiif gabbaasuu osoo hin taane dhugaa isinirraa qabdaniifin sagalee tana isinii gabbaasee akkasitti naaf hubadhaa